فيديو تيجان أورمون كتاب ولا تكا هندي كيسان شير ولي ورا والبيران ناجا أكو ما سرت سنار جدان هدو شيء راورابيتي كامو كنا راورابيتي فيديو بدي سلك كسان ما لك أنا عارفين متيجون تندلعان كبوكماري بسدين دلعوتي راكم دي بسدين كنا بوكما تكهو جتير بنانه كماري بشامله جيه دي فيديو شيدا كنو أمي فيديو كلاك سجتو تاك كودا جيه كذا إرجع فيديو تيسان سنار كاباته هدون تيسان أدي سايك أني درو كيساني كوبا فيت غورا إرجع تاني مالك إرجو مار سيمبر باس تاكو إيسال أما فاجيلن تيجا كسكان متي باترا كشكو كوما فيدي بشان كفلا جرتي جرخين والله مصيبة ديرتي تيجا ديرتي أرجع هنجنا جني نادا يورو نجن نادا غاني جتو شمران إيسال ترانا في Oromo wae hudu ragudate jirti isinu makhawae hudu tirang gudate sindagesani harrota shagni harreda ilmal zina zari haram isa chirra fi dagge fada shamaran wallahi malaka terga otulle guya ta gafa malle ni sunargamu wata video tante ganu wat wan sante video anna mabayetu gabba jirti haga sibasu di malaka tungurni malaka hatti izatu gurtusan hada gabba kan ketifi مسكينة بيجي سانكا سيرون غرغاري حبيبتي فودون من تيغسبوني شي إفقالوا أشما هركفوني هردفتو تاچانا لكوتي كم بيا كيسا كم بيا على بك جرتنتي نغين واقعيوسني وقايتو أكم جرتو نغا كيساني أني نغا كوتي غلطا واقعيوسني جرچا إكا هردا دوغا دبچو في وان باجي كاليسا لي فيديو رتو جد إذن توري وان كنا أما ليمو رتو جد مالفي نموني توكو ولي رابران وان تأيفي غرسك أبا وان تأيفي dhaggeeffachuudha namni soo dhaggeeffata ta'ee gaafa akkanatti miidhamnu akkanatti shawadamnu qileetti badaa hin deemnu jechuudha obboleettiin keenya kun obboleettii keenya kan makaleessa viidiyoo irratti hojjette har'a maaliifi miciyyoon tuni qarshii amma immoo qarshii bakka akka viidiyoon kiyya hin baane jettee raawwatte amma akkuma dhageessani qarshii akka hin baane jettee birrii 1,000 ergite birrii saawudiitti birrii 1,000 ergite miciyyoon tun ala baddee hojjetti miciyyoon tun dalagaan hin jiru hin beektan kuma tokkoo fi 300 hin hojjetti kuma 300 hojjettee itti kakattee mucaa ila viidiyoota baay'eedha kan isheen itti kakatteertu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha idaa ilmi namaa hangana garaa jabaata maa hangana walitti garaa jabaan garuu itti kakattee kuma 300 bichaan hojjedha kuma siifan erga jetteeni mucaa sun haga kuma 500 ergututti si dhiisu yoo kana erguu baatte viidiyoon tee ol baati jedhee video san galakkise jechuudha Facebook irratti akkuma dhageessanii jirtani galakkise jechuudha maaliifi kuni garajabummaa fi humna ishii dafqa ishii nyaachuudha malee kuni wanta video san ergamee yookiin ergite yaa kaslaaka duruma bade waan ta'eef ishiin video ergite ani immoo kan na ajaa'ibu keessa ijoollee shamarran keenya dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha obboleettii koo adaraa kee viidiyoo makana ergite maal gochaa qarshii kee ergite akkuma dhugaa rabbii jechuudha bakka viidiyoon kee baay'isni dhoolle qarshiin kee baay'isni dhoolle akkuma kun obboleettiin keenya jettu hiriyaan tiyasii akkanatti kuma 500 nyaatamaa jirti jette yoo isheen erguu fi baatte viidiyoo teessu gadi baay'etti ajaa'iba qabdan maal obboleewwan koo dalagachuu baatanii maa maqaa of nyaattan maali dhiiraaf kam qaama kee kaaftee ergutuu maalidha abbuma manaa keessi jala jiru yoo ta'e abbuma manaa kee biyyatti si kaadhamatee dhufee yoo ta'e maal kan qaama kee kaastee ergutuuf isumaa yoo gama amantee qaama kee kaaste maalidha bakka qaama kee gaafa si fuudheesi maadha manaa si godhate halaaluu barbaade akka fedhe isaatitti kan ganaa asii onlaayiniidhaan har'a salphattee buuchee kanaan boodatti qarshii kee humna kee meeqa gubatta dhugaa rabbi sammuun keetuu si hojjetaa hin jedha bare ammaanii dhugaa isumas yaaddaa jira warroota akkanaa kana jechuudha qarshii keessanitti naaf qaama keessan qullaa waraabdanii maqaan keessan akkasitti bahee sagaleen keessan akkasitti bahee akkamitti akka jiraattan garuu baay'ee na ajaa'iba jechuudha maaliif walirraa hin barannee nu micoon tun dhugaa rabbii micoota namni rizquudha moo jedhamu qaashii micootan namni wallaaltee hin jirtan micoon tun afaan isheetu badaadha malee afaan waan balagee haasofti malee micoon tun dhiiraaf hin jana jaamtotti fakkaate garuu afaan ishee badaa haasofti waan badaa haasofti dhaga'ee jira akka ishee nama jettu kana waan isheen jettu hin jara jinaa birrii erginaa fi waan jette san viidiyoo ishee irratti dhaga'ee hin jira jechuudha dhugaa ishee jirti dhugaa rabbi jechuudha
maali kanuma dhiiraa qarshii ergatan isaantu si baasee gaafa achi biyyaa baatu sani maatii keeti kasitti qarshii keeti si baasee warii sitti gurguratee kan warii qotiyoo qabu qotiyoo isaa addaa hiikee sitti gurguratee kan lafa qabu lafa isaa sitti gurguratee kan hin qabne liqeeffatee si baasee har'as geechee dargaggeechaa qaama qullaa ergitee saniin booda immoo qarshii isaa si ergitaaf jechuudha. Mee ilaalaa dhugaa rabbii baay'ee nama ajaa'iba. Shamarran keenya baradhaa. Eessa akka jirtu beeki. Hiriyoonni teenya eessa jirti jedhiiti mallattoo gaafii of godhiiti of gaafachaa deemi. Gaafa san siif galaa jechuudha. Osoo har'a dhiiraa qaama erguu baatte maal si godhaa? Maaliif ergitaaf qaama san? Ergame immoo ishee silaa kaasii godhee waan akkasii godheef hin beeknu ishee ergite maal goota haa baasuuti birrii maal gocha ammoo maachi borreetti ergita. Akkatti irraatti lalee nyaata ka'a. Amma immoo 500 yoo ergite malee naan 1,000 ergitee fi 1,000 hin ta'u jedheeti viidiyoo ishee gadi baase. 1,000 fudhatee viidiyoo isheetis gadi baase jechuudha. Yaa ilma namaa kana garaa illee akka itti jabaata. Ishee yaa'u shamarri kun ani akkuma isiniin jedhe kaleef viidiyoo hojjedhee ture. Akkuma qalbiin armi keenya irraa qalbiin keenya sirraati. Ishiin dhugaatti fakkaatee bara. Garuu shawwadamuu qabdan. Namni sitti fakkeessa malee wanni hundumaayyuu dhugaa miti jechuudha. Ilma namaa jaaladhu malee hin amaninii jedha Oromoon keenya yoo mammaaku. Kanaaf obboleewwan ta'u jaaladhaa malee hin amaninaa. Nama wajjiniin jaaladhu malee hin amantee waan hunda wajjiniin hin godhin. Wanta yoo barbaade si fuudhu yoo barbaade si dhiisatu wajjin fataa jettu maaltu shagari qaama kee faatu yoo qaama sin jedhe bilookkee nyaachistu bilookkee baraaf tole maalidha kanan qarshii ergu kanan qaama kiyyatti ergu qaama dhiisii viidiyoon baatee naaseen camlaa qawan dhiira kanaa gara izee tokko nama afta warra dhiiraa kunillee yoo shumarta akka garaa sin hilaafte isin bakka yoo bahe maal qaamni sun saabaa maal gochaa qarshuma ergitiin jedha barqaan. Bagus qaama waan addunyaarra jiru bahe waan kan ishee qofti adda ta'e moo kee qofti addaa miti. Erga bahe immoo qarshii kee qabachuu qabda. Yaa ergootu ergi walii fiiganii miidiyaarra maal sakkatta. Haa fiiguun olii gadi. Fiiganii yoo dadhabetti dhiisa wanti si godhu hin jiru. Har'a sin boocisi. Odufataa teettee mucaan kun hagana hundootte akka abbadu jechuudha. Hin baasu iyyuu gaduu yoo isheen baasin siin ergu jetteen maal godha. Innaa majammaraa duraa immoo of qottobuu qabdan. Bakka kaayyoo baatanii beekaa. Heeruma yoo ta'e dhiira dhabneetii miti. Isa dheessuuf biyya kana dhufnee bakka hiriyoota keenya biraa hafnee qo'inus waa dalaganna jennee waa godhanna jenneeti malee heeruma dhabnee miti. Kan seera sitti kama seera meeqatu dhufee biyyatti seera meeqatu dhufee dinnee biyya kana dhufne. Heeruma sadnaa dhabnee miti dhiira dhabnee miti. Heeruma sadheessuuf bahe akka kootittan. Heeruma sanan yeroo malee hin cabee hin hafu hiriyoota koo biraa jedhee heeruma san didee barumsa koo gatee biyya kana dhufe. Hiriyoonni koo obboleonni koo bakka isaan jiran immoo osoo sirriitti mee baay'ee bakka homaa gochuu miti kan carraa keeti waan ta'eef maaliif heeruma sanan didee jechuudha kan seera sii dhufe kan maatii keetti dhufe seera si kadhatee si fuudhuuf akkas jedhe kan dhiisnee amma kolkollee viidiyoo ergee birrii ergee viidiyoo ergee tafuuti maal abbaashi biyyeen abbaasaa haa nyaattu maal bilookiin gootu dhiirri takka deemu takkuma dhufa dubartii takka deemtu takkuma dhufa. Rabbi bilooki nyaachisaa ofuun wadinaa warri shamarran keenya kun shawwadamtanii jala inni ofumaa mee ninni jetti kun ninni jala jetti akka hin tattaatu shamarumtiin qaanoftuun jedhaa baran. Rabbi namni haasa'uu rakkoon qabu dhiiroo hojjete garuu maalidha kan qaama kaasanitti argan viidiyoo illee haasoftu barbaadu viidiyoo illee haasoftee rakkoon qabu garuu qaama ishee qullaa maalidha bakka kabajaa qabdu bakka kabajaa waaqayyo kenneef isheen kabajaa raawwatee walii gadi fiiddi abbaa manaa malee kan hin agarre isa qofa bara qaama kee kan arguu qabu malee namoonni hundi miidiyaan kun hundi qaama kee arguu qabu bara innaa akkas obboleewwan ta'e of qoxxobaadhaa isiniin jedhaa. Maal gootu carraa dhaka baay'ee viidiyoo ishii walii gadi fiigaa jira. Obsa siifaa kennu qaama sii goonare qarshiin keetis dhabame viidiyoon keetis gallakkifame ani maraata ta'een jiraata ta'een beeku kaa haati viidiyoo sanii haati boojituun jechuudha. Na akkasii isiniin jedha obboloota koo shamarranii of eeggadha. Dhiiruma biloo qarshii isin jettu bilooki nyaatis biyyeen abbaa ishee nyaattu dhiira viidiyoo naa waraabes isin jettu bilooki ishee nyaatis dhiira sitti tantus bilooki nyaatis. Marabbaashis gooti gaafati gaarii taate ila nama gaarii taa'e eeggata gaafati gaarii taate nu kolkolloota feesbuuk irraa jara jennu kana osoo hin taane bakka
fatawatti gaarii taateeti nama akkamitti si fuudha. Kanaaf of qoxxoo baay'ee siniin jechuu barbaada walumaa galatti bulluuwwan koo shamarranii jechuudha. Warra dhiiraa immoo waaqayyo sinaa qajeelchu. Maal wanni dubbannu qabnu waaqayyo sinaa qajeelchu. Isinis haa gaafatu immoo waaqayyo akka ijoollee shamara keenya godhaa jirtan jechuudha. Ammas sii godhaadhaan viidiyoodhaan dhugaa rabbii jechuudha riikaardii godhee fi micootana. Akkuma san godhee viidiyoo ishee gallakkisee jechuudha. Akkasii siniin jedha obboloota koo. Wanta jedhu qabu baay'ee na aarsee babu. Wannu qarshiin ishee ergitee sun bakka viidiyoo ishee bamuun oolle qarshiin isheetis ergamuu hin oolle jechuudha dhugaa rabbii. Akkasiin jedha obboloota koo ta'uun ta'uu gorsa namaa dhaggeeffatanii silaa baay'ee bareedadha. Isheen jara malee gorsa namaa dhaggeeffattii miti. Akka itti dhukkee irraa kaasee siniin jedha obboloota koo akkasuma warroon chaanaala kee afaaraa taata sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa siniin jedha. Akkasuma immoo warri jajjabeessaa hartanii hedduu galatoomaa ulfaadha. Waaqayyo sirraa eebbisuu eebbifamaa isin jedha. Galatoomaa viidiyoo biraatti walitti deemtutti baay'ee guyyaa gaarii.